Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Gaaffin namoota baay'ee kan ta'e video reaction isa dhumaa fi kasirrii ta'e haala kamiin video adda addaa irraa dubbachuu dandeenya. Bakka feene video keenya kaahuudhaan akkasuma waan irraa dubbataa jirru gidduudhaan agarsiisuudhaan yeroo barbaannetti haala kamiin akka video reaction edit gochuu dandeenyu haala kamiin akka miidhagsuu dandeenyu bal'inaan waliin ilaalla. Akkasuma video haala kamiin akka waraabuu qabnu. Videoon kun video sirriitti isin barbaachisu waan ta'eef osoo sirriitti itti xiyyeeffattanii baay'ee natti tola. Video reactioniidhaaf yeroo waraabnu jalqaba waan irratti dubbannu qopheeffachuu qabna. Akkasuma video nuti waraabaa jirru haga danda'ameen ifa gahaa osoo qabaatee bareedaadha. Bakka takka taa'uudhaan green screen yookaan immoo carqii magariisa yoo duuba keenya jiraates yoo jiraachuu baates rakkina hin qabu osoo jiraate irra wayyaadha. Sanaan booda video keenya waraabnaa jechuudha. Video waraabame sana irratti ibsa isinii godhaan akkasuma haala kamiin akka fiddanii itti galchitan isinitti agarsiisan waliin hojjennaa jechuudha. Video kana haa filadhu amma. Videoon kun video reactioniidhaaf waraabame bakki dogoggoraallee keessaa muramee hin baafamne keessaa muraa baasaa akkasuma bakka kamitti akka waan ta'e fiduu qabnu irratti ilaalaa waliin deemnaa jechuudha. Haga ammaatti namni kun kaameeraa fuula dura taa'ee jira garuu hin eegalle. Bakka inni itti eegalu sanatti video san ni dhaabnaa jechuudha. Bakka inni itti eegalu asitti eegala ni dhaabna. Sarara video irra tuquudhaan haga jalqabaa sana maqasii kana tuqannee ka gara bitaa irraa murree gannaa jechuudha. Kana jechuun asii eegale waan ta'eef jalqaba gaa wantoonni gurguddaan nuti irraa sirreessuu qabnu osoo hin mummuriin dura halluu jijjiiruu yoo barbaanne ifa itti da'uu yoo barbaanne sarara video irra tuquudhaan gara filtarii deemnee filtarii irra ifa itti idaanaa jechuudha. Ka adda addaatu jira asirra waarmii kanarraa haseenu sanaan booda ka jalqabaa kanarran tuqee ilaala. Ifti isaa bareeda yoo ta'e yookaan dhibbarraa xiqqoo gadi hirrisuudhaan ifa isaan sirreessaa jechuudha. Amma guutuun viidiyoocha ifti isaa ka duraan daalachaa'ee jiru amma dabalamee jira jechuudha. Inni lammaffaa viidiyoocha yoo zoom gochuu barbaanne sarara viidiyoodhuma kanarra tuquudhaan pan and zoom ka jedhu jira. Pan and zoom mallattoo kanarra tuquudhaan quba keenya lamman hin qabne haga barbaanne irraa fudhanna oliin guddisa. Sanaan boodan sarara lamman gidduu kana jirtu kanarra tuqeen waliin qollofa guutuun isaa akka kanatti tahaa jechuudha. Oliin zoom godhe waan ta'eef sagaleen isaa ni hanqata taanaan ammallee sarara viidiyoorra tuquudhaan amma sagalee isaa sirreessuu qabna. Osoo addaan mummuruu hin eegalin sarara viidiyoorra tuqna mixer jedhee mallattoo sagalee jira. Volume onii goona ka dhibbarra jiru 200 geessina sagaleen isaa bareechee ol kahaa jechuudha. Amma mummuruu eegalla egaan. Amma sagalee ol kaafne paanzuumii goone halluu ifa itti idaanee jirra. Bakka waa finnee galchuu barbaannutti mummuruu eegalu yookaan immoo akka layeritti irra fiduu eegallaa jechuudha. Karaa hedduudhaan waan irratti react godhaa jirru itti galchuu dandeenya. Karaaleen kun kam akka ta'aniga tokko lama jennee waliin ilaallaa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Yeroo viidiyoo kana waraabugaa bakka kana irratti dhaggeeffannee walitti deebinaa jedha waan irraa dubbataa jiru jechuudha. Bakka sanatti dhaabnee sarara viidiyoo irra tuquudhaan maqasii keenyaan addaan muranna. Waan inni dhaggeeffannee walitti deebina jedhe sana miidiyaa tuqachuudhaan finnee gidduu sana galchinaa jechuudha. Erga addaan murree kaane waan inni dhaggeeffannee walitti deebina jedhe sana finnee gidduu galfannaa jechuudha. Waan sana waliin dhaggeeffanna waan ta'eef asitti dhaggeeffannee walitti deebina jedha. Sanaan booda wanni inni dhaggeeffannee walitti deebina jedhe sun erga addaan murannee kaane finnee gidduu san galchine. Erga gidduu san galchine hedduu tursiisuu hin qabnu haga ta'e qofa irraa fudhanna. Kana jechuun dhaabuudhaan addaan murraa jechuudha. Irra tuqnee maqasii keenya fayyadamnee ka sadaffaatiin addaan murra. Erga addaan murannee kaane sararuma viidiyoo kanarra ka gara fuulduraarra tuquudhaan tuqaan sadan kun gubbaa jirti san tuqnee duplicate as a layer ka jettu tuqannaa jechuudha. Sanaan booda sarara isa jala jiru immoo irra tuqnee diileetii godhanna. Diileet goonaa jechuudha. Hin balleessina. Sarara isii kana immoo kan layeriidhaan irra dhufte kana immoo xiqqeessinee bakka barbaanne irra kaayyannaa jechuudha. Erga kaayyannee booda yoo barbaanne sagalee isaa ni xiqqeessina yoo barbaanne saayilantii godhannaa jechuudha. Bakka kana qabee guutuu taphataa ture asitti immoo
akka layeriitti xiqqeessine bakka kaayyanne sanaan booda viidiyoo isaatu dubbachuu eegalaa jechuudha. Bakka nu barbaachifne ammas nu gahee taanaan bakki nuti mul'isaa jiru yookaan immoo agarsiisaa jiru nu gahee taanaan layerii ka gubbaadha taphataa jiru ka jala jiru jechuudha. Isarra tuquudhaan irraa murreeggannaa jechuudha. Irra tuqnaa maqasii keenya tuqannee ka gara mirgaa irraa murreeggannaa jechuudha. Yoo fedhe viidiyoo keenyas addaan murachuudhaan waan dhimma biraa ammas itti fufu fidannee dhufnaa jechuudha. Inni tokko eegaan akka layeriitti fiduu dandeenya, guutuu iskiriiniirras finnee kaayuu dandeenya. Fakkeenyaaf asitti bakka lamatti addaan hamuru. Kana jechuun viidiyoon kun gidduutti addaan muramee jira, dhimma biraarraa dubbataa jira. Haafii gochuu barbaannee jechuudha. Kanaafuu maal goona erga bakka inni itti dubbataa jiru gidduutti murannee booda dhimma inni dubbachuu barbaade fiduuf viidiyoo kanarra tuqnee tuqaa sadan gubbaa jiru sana tuquudhaan duplicate as layer godhanna. Sanaan booda miidiyaa isa waannaarra tuquudhaan immoo replace godhachuudhaan backgroundii biraatiin bakka buufannaa jechuudha. Image asseetiin ni jira, backgroundii barbaanneen geessinee bakka buufanna. Kana jechuun viidiyoochi layerii tahee jira jechuudha. Viidiyoo layerii kanarra tuquudhaan backgroundiin adii tahee jira, viidiyoochi gidduudhaan muramee ol bahee jira. Layerii sanarra tuquudhaan mallattoolee as harka bitaa jala jiran keessaa split screen ka jettu kana jirti. Sanarra tuqnee ka gara bitaa filanna. Sanaan booda viidiyoo keenya harkifnee gara gidduutti fidachuudhaan erga achi kaayyanne ammallee duubatti lafa gurraacha tuquudhaan layerii keenya tuqannee layerii irratti immoo waan inni irraa dubbataa jiru miidiyaa tuquudhaan dhimma inni of cinaa kaa'uu barbaade sana suuraas ta'u viidiyoo fudhannee dhufna. Isallee mallattoolee as jala jiran keessaa split screen ka jedhu tuquudhaan ka gara mirgaa immoo filannaa jechuudha. Gadin xiqqeessa sanaan booda amma wal cinaa ta'anii jiru. Garuu suuraan ni gabaabbate waan ta'eef sarara suuraa kanarra tuquudhaan haga ida'uu saniitti geessa wal qixxeessaa jechuudha. Amma duubatti deebi'ee haa taphachiisu. Jalqaba akkas ture. Amma immoo wal cinaa taa'anii jechuudha. Bakka itti dhimma inni sana irratti dubbate sana dhimma inni irratti dubbate sana haguma sana qofa finnee cinaa isaa keenyaa jechuudha. So yeroo viidiyoo waraabu waan irratti dubbate sana haala kanaan fidee cinaa ofii kahaa jechuudha. Waan irratti dubbate san qofa. Waan irratti haasa'e san qofa jechuudha. Sanaan booda bakka isaatti deebi'a. Ammas taphachiisaa gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Taphachiisaa gara fuula duraa deemuudhaan irra tuqnee addaan muranna. Dhimma biraarraa dubbataa jira waan ta'eef. Kanaafuu sarara viidiyoo kanarra ka gidduurraa baafnee kanarra tuquudhaan duplicate as layer tuqaa tuqnee duplicate as layer goona. Ka jala jirurra immoo ka miidiyaarra jirurra tuquudhaan immoo replace goone backgroundiidhaan safaruma sanaan backgroundii image asseetii keessaa backgroundii barbaanne finnee bakka buufnaa jechuudha. Erga finnee isa bakka buufnee kaane amma layerii ta'eera. Kan layerii irra godhanne immoo spliitii godhannaa jechuudha. Split screen gochuudhaan gara bitaarra kaayyanna. Sanaan booda gidduutti harkifnee yoo barbaanne quba lamaan qabuudhaan guddifannaa jechuudha. Ammallee lafa gurraacha tuquudhaan layerii tuqnee miidiyaa tuquudhaan kafinnee as keenyu immoo deemnee fidannaa jechuudha. Barreeffamas dubbisaa waan barbaanne dubbifne taanaan suuraadhaan agarsiisuu barbaanne taanaan finnee cinaa san keenyaa jechuudha. Split screen godhannee viidiyoochi asii haasaa cinaa sana wanni inni agarsiisuu barbaade immoo cinaa isaatiin dhufee baha. Ni gabaabbate waan ta'eef asii harkiseen wal qixxeessaa jechuudha. Jala kana amma wal qixxaatee jira. Asii guutuu screen jira. Wanni inni irraa dubbatu sun bakka inni irraa dubbataa jiru sanatti immoo dhufee cinaa isaatiin taaya. Yeroo waan sana xumuree ammas haasaa biraatti darbu guutuu iskiriinii irratti immoo viidiyoon isaa dhufee bahaa jechuudha. Ammallee viidiyoocha bannee dhaggeeffachuu itti fufna. Bakka inni kana daawwannee walitti deebina. Bakka inni jedhe sanatti ni dhaabna. Sanaan booda maqasii keenya irra tuquudhaan addaan murra ka sadaffaa fayyadamne. Erga addaan murree kaanee bakkuma sanarra sarara diimaa dhaabuudhaan miidiyaa tuqannee miidiyaa keenya keessaa waan inni dhaggeeffannee walitti deebina jedhe sana fidannee dhufnaa jechuudha. Dhimma inni daawwannee deebina yookaan immoo xiqqoon isin daawwachiisa waan inni jedhe asitti daawwannee deebina jedha. Wanni inni daawwannee walitti deebina jedhu sun dhufee itti aana. Waan kana daawwannee deebina yookaan immoo isin daawwachiisu nun jira taphachiisuu itti fufnaa jechuudha. Waan sana finnee gidduu sana galchinee jirra. Bakka ta'etti deemnee addaan murra. Dheeressuu hin qabnu waan ta'eef maqasii keenya fayyadamnee ka sadaffaatiin addaan murra. Sanaan booda sarara viidiyoo tuquudhaan duplicate as layer godhannaa jechuudha. Erga godhannee sarara miidiyaa tuquudhaan immoo diileetii goona. Lama ta'eera waan ta'eef layerii barbaanna waan ta'eef isa tokko diileetii goona. Sanaan booda irra tuquudhaan xiqqeessinee immoo bakka ta'erra geessinee kaayyannaa jechuudha. So gidduudhaan bakka inni waan sana agarsiisuu barbaanne bakka waan barbaanne agarsiisuu barbaanne sana finnee irra keenya yoo barbaanne saayilantii goona akka sagalee waliin jeegne yoo barbaanne sagalee irraa gadi xiqqeessinaa jechuudha. Kana jechuun asitti wanni daawwannee deebina jedhe guutuudhaan dhufa. Sanaan booda immoo akkuma amma iskiriinii irratti daawwataa jirtan waan adda addaa wanni inni jedhu
viidiyoon sun dhufee iskiriinii irratti dhufee mul'ata jechuudha. Asitti ammas barbaannan addaan murree sagalee isaa saayilantii gochuu. Kaan sagalee haga 20 qaba, asitti sagalee ni qaba. Yeroo kaan itti ce'u garuu sagaleen isaa saayilantii ta'a, garuu taphataa jira. Saatii barbaannee ammas addaan muruudhaan sagalee isaa immoo bannaa jechuudha. Inni kun nu ga'e taanaan addaan murree kabiraa finnee ammas bakka buufachuu dandeenya jechuudha. Isa kana addaan murreen irraa gata. Kana jechuun kana achiin jiru leeyeriin tuqaa miidiyaa tuquudhaan dhimma inni immoo ittaanu kabiraa waan inni irraa dubbataa jiru fideen dhufee irra kaa'e. Irra kaa'ee ka'ee bakka barbaaden geessee kaa'e fedhu guutuu iskiriinii irra fuul godhee kaa'e. Yoon fedhe addaan mureen kaan immoo xiqqeessaa jechuudha. Kanarraa kanatti darbaa sagaleen isaa jala ni jira. Addaan muru addaan muree isa kana immoo xiqqoo haa godhu ispiliitii ofii gochuudhaan kaan immoo xiqqeessee achi kaa'aa jechuudha. Asitti viidiyoo kan nu daawwachiise sanaan booda suuraa kana immoo guutuu fide asitti immoo suuraan xiqqaate inni irra dhufaa jechuudha. Haga barbaanne harkifne haga waan sanarraa dubbannee xumurrutti addaan mummurreessu waan adda addaa gochuu dandeenya. Haga barbaanne dheereffannee haga dhimma sanarraa dubbataa jirrutti qofa finnee irra keenyaa jechuudha. Asittis waan biraa dubbataa irra tanan asumatti viidiyoocha dhaabuudhaan waan dhimma biraa sana immoo finnee irra keenyaa jechuudha. Faallaa kanaa goonees ilaaluu dandeenya. Kana jechuun viidiyoo irra gubbaa fiduu asitti maqasiidhaan addaan hamuru. Asitti addaan muree xiqqoo gara fuula duraa deemuudhaan haga inni dhimma sanarraa dubbatutti dhaabuudhaan ammallee kasadaffaatiin addaan mura. Kana jechuun dhimma ta'ee wayirraa gidduu kanatti dubbatee jira jechuudha. Kanaafuu maaliin godha? Tuqaa sadan gubbaa tuquudhaan duplicate as a layering godha. Haga inni dhimma sanarraa dubbate qofa. Sanaan booda backgroundicha tuquudhaan replacing godha. Viidiyoo isa jala nin balleessaa jechuudha. Isa gubbaa xiqqoon fayyadamuu barbaada. Isa gubbaarra tuqeen isa jala guddaarra tuqeen replace godha. Yeroo replace tuqugaa wanni fiduu qabu sun wanni fidee kaa'uu barbaadu waan inni irraa dubbachuu barbaade viidiyoo yookaan footoon irraa dubbachuu barbaade sanan fidee bakka buusaa jechuudha. Viidiyoochi jala guddatee mul'ata. Namni irraa dubbataa jiru sun immoo xiqqaatee irra keessa tahaa jechuudha. Haga barbaanne xiqqeessine bakka barbaanne irra keenye irraa dubbanna. Akkasuma bakka nutti toleerra feenu gara mirgaatiin keenya feenu gara bitaatiin keenya akkasuma feenu immoo jalaan keenya bakkuma inni waan sana dhoskuu hin dandeenye sirriitti nuu mijachuu danda'u irra keenye dubbannaa jechuudha. Asitti viidiyoon kun irra keessa jira. Xiqqoo deemee qobaa isaa jira. Xiqqoo dhufuudhaan immoo inni xiqqaatee irra keessa dhufa. Viidiyoon jalaa dhimmi inni irraa dubbataa jiru sun jalaa mul'ata jechuudha. Sagaleen isaa akka inni waliin jeegne sagalee dhimma irraa dubbataa jiru sana yoo barbaanne saayilantii goona, yoo barbaanne immoo sagalee isaa irraa gadi hirrifnaa jechuudha. Maaliif namni irra keessa taa'u sun irraa dubbataa jira. Ka jalaa mul'ataa jiru sanaan akka inni waliin jeegne sagalee isa tokko saayilantii gochuu qabnaa jechuudha. Sirriitti isa gubbaa kaa'uudhaan jalaammoo waan irraa dubbataa jiru jala keenya irraa react goonaa jechuudha. Addaan muree yoo barbaaddan ammallee yoo sanduuqni afur isin hin taane kirooppii tuquudhaan kirooppii erga tuqxanii booda maask ka jedhu kana bantu sanaan booda sheeppii irra tuquudhaan sheeppii barbaaddan filattu jechuudha. Oo kana haa filadhu sanaan booda xiyya sanaan duubatti deebinee jechuudha. Xiyya kanaan duubatti deebi'uudhaan oo istireeta godhannee xiqqeeffannee bakka barbaanne irra geessinee kaayyanna. Akkasittis gubbaa sana taa'e sirriitti irraa dubbachuu danda'a jechuudha. So waan yeroo viidiyoo waraabnu irraa dubbachuu barbaanne sana yeroo barbaanne ofii keenya gubbaa kaa'a, yeroo barbaanne immoo cinaaf cinaa taa'uudhaan waan dhaggeeffannee deebi'uu barbaanne sana immoo gidduudhaan finnee galchuudhaan haala barbaanneen waan sana lamman waliin deemsisuu dandeenya jechuudha. Bakka barbaannetti sagalee saayilantii gochuudhaan bakka dhaggeeffannee walitti deebinu waliin jennee waraabne sanatti immoo finnee gidduu galchinaa jechuudha. Haala salphaa ta'een viidiyoo reakshinii dhimma barbaaddan irratti dubbattanii waan irraa dubbataa jirtan sana haala kanaan fiddanii saatii barbaaddanitti bakka barbaaddanitti dhaabuudhaan addaan mummurtanii gidduu galfattu jechuudha. Steepiin isaa baay'ee salphaadha. Viidiyoo dhimma barbaaddan irraa of waraabuudhaan saraan booda waan irraa dubbataa jirtan haala kanaan fiddanii itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Barnoonni keenya irraas kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.